Waaqayyo abbaa kana malee waaqayyoon biraa kan dhugaa ni jira. Waaqayyo abbaa kana malee waaqayyo ilmaa jira mas waaqayyo dhugaan. An kana siin hin jenne. Afaan Oromootiin si gaafachira. Waaqayyo tokkicha kee dhaggeeffadhu dhugaa afaan Oromoo I don't know ani jechuun tasgabbii keetiif si kabajaa. Galatoon. Waan jedhe afaan Oromoon sirra beekamu jechuun siisicha waduu ani si injifachuuf wal qeequuf wal mo'uuf miti. Akkuma naafetti galee wooma takka anaa kiristaana ta'a takkaasii islaama ta'a. Namni lama amantiin lama sirriin taatu. Takkaasii dogoggora takka anaa dogoggora lamaan irraa dhugaa lamaan qabu. Definitely, you are right. Galgala kana takka anaatu kiristaanummaa fudhata takkaasiitu islaamummaa fudhata akkanuma ce'uun hin jirtu. Waan jedhe eeywa akkas eega taate walii galla irratti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhe waaqayyo tokkicha abbaa kana malee waaqayyoon dhugaa ni jira kan biraa eeyyee ni jira hin jiru. Eeyyee ni jira. Okay, Yesuus Kiristoos ni kijibe Yesuus Kiristoos akka jedhu Yesuus waaqayyo tokkicha si malee kan dhugaa hin jiru jedhe Yesuus. Si deebisuu gaa yeroo naalaattaa siin deebisa. Yesuus kanarra ni kijibe waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa jedha. Daqiiqa tokko naalaadhu fakkeenya keetiin deebitaas daqiiqa tokko naalaadhu. Daqiiqa tokko. Amma Yesuus Kiristoos abbo Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuudha. Yesuus Kiristoos iddoo garagaraatti waa'ee Yesuus haasaan haasee kontekistii sana keessatti baruu yoo barbaadde Yesuus Kiristoos nama guutuuf waaqa guutuu ta'uusaa beekuun kee dirqamadha. Fakkeenyaaf yeroo tokko yeroonni yaa abbaa fedha kee yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun narra darbu jedhe miti fakkeenyaaf. Amma yeroo akka jedhu waaqayyo ofiisaati garuu maalidha nuuf jedhee adabamuuf kan dhufe foon namni cubbamaan uffatu kan uffatee cubbuu kana balleessuu dhufe Yesuus Kiristoos. Isa kanaaf nama ta'eera. Kana nama ta'uusaa kanatti ittiin beektu nama ta'e kun fakkeenyaaf kutaalee tokkoon si dubbisa. Na dhaggeeffadhu dirriba. Yesuus ergamee dhufee ergamaadha. Maaliif jennaan waaqni inni kadhatu saree kan biraa an inni erga waaqa ta'e waaqni inni kadhatu kun eenyudha. Baay'ee gaarii tan isin dhufu rakkoon kun baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Tole egaa walumatti qabeessanii deebisuudhaaf. Finkeellee bareeda. Walumatti qabeenya na dhaggeeffadhaa. Okay, now Yesuus Kiristoos. Abbuun tumurre. Bani dheeressitee bara. Waan akkanaan jette ragaanani waan Israa'el eegu jiru waaqayyoon biraa kan dhugaa ni jiran jette dubbii Yesuus kijiba ta'a jechuudha. Yesuus akka jedhe waaqayyoon dhugaa tokkichi abbaa si yaa abbaa si tokkicha. Dhugaadhaa jenna. Yohaannis 10:30 Yohaannis 10:30 Yohaannis 10:30 no na dhaggeeffadhu gaa. Yohaannis 10:30 na dhaqi dubbisi. Siifin dhaqa. Isuma kana deebisuudhaaf. Kan dhugaa ni jiran jette an waan si gaafadhe asirratti kanis akkasumatti katabadha Yohaannis 10:30. Dhaqi na dubbisi deebii kee sii ta'a dhaqachuun. 10:30. Si dubbisa gar tokko naqu. Ati waaqayyoon dhugaa kan biraa abbaa malee ni jiran jette waaqayyoon dhugaa kan biraa kan jedhamu eenyume waaqayyoo dhugaa kan jedhame wangeela keessatti abbaa malee waaqayyoo dhugaa kan jedhame tokko naa kan. Bata mariif. Amma peete. Waaqayyo dhugaan waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo furqulqul waaqayyo tokko jennee amanna. Tokko jennee amanna. Itti si dhufa gaa. Yohaannis amma naqee fakkeenyaaf. Yesuus akkasin barsiifne. Yohaannis hin naqaa ta'uti. Yohaannis 10:30 dhaqiiti. Hin jennee bitaa dhugaa isaatti deebina. Waaqayyoon dhugaa abbaa malee ni jiran jette waaqayyo dhugaa hafuurri qulqulluun waaqayyo tokkicha dhugaati kan jedhe takka Yesuus ilmi waaqayyo tokkicha dhugaati kan jedhee jira kana achi waaqayyoon biraa kan wayii jira. Abbuu ko falmii ogoone amma fakkeenyaaf. Falmii bari hin dinne waaqayyoon tokkichi abbaa malee kan biraa ni jira. Wal dhaggeeffatu abbuu dhiifama laa wal hubachaa hin jiru natti fakkaata. Baay'ee yeroo isin kennee dhaggeeffachaa tureera amma haasa'uun qaba deetan. Yohaannis 10:30 dhaqi dubbisiiti itti deebiin haasa'aati waan xiqqoo ishee daqiiqaama tokko. Si dubbisa waan takka maanta ani garumatti deemsu yala deema. Dubbii Yesuusiin ala waan hin jedhan. Sirriidha nuti jireenya walitti haasa'arra malee falmii miti falmii yoo goone waliin gallu baay'ee wanti walii galamu hin jiru falmiidhaan. Mana barumsaatti harreetu konkolaataa jaallatu wal mo'atu. 29 irraa jalqaba. Achuma irra dhaqu deemti. Abbaan koo inni isin raabadhu yaa akkana jedha kunoo. Abbaan koo inni anatti isaan kenne eenyu abbaan? 29 kaase dubbisi rakkoon qabu jedhe dubbisi. Achumaan dubbisu jira bara. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irra guddaadha. Eenyu hundarra guddaa? Abbaa itti fufi. Abbaan san eenyu? Itti fufi sirriidha maal kun sirriidha wal gaaffiin qabu kun. Hundarra guddaami Yesuus irrallee guddaami.
Itti naafu Yesuus irra guddaa guddaa itti fufu. guddaadha jedhe ka. Oh bro, maali wali nageenyu itti fuftu ati naan fittu waan barbaadu. Ni indiin kaaniin fixa boqonnaa takka walii gala hayyee siif hin tufufa irra deebiin si gaafadha immoo hundumaa abbaan koo hundumaa irra guddaadha jedhe. Okay abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irra guddaadha. Homtinuu harka abbaa koo keessa homtinuu harka abbaa koo keessa isaan butachuu hin danda'u. Abbaa fi ani abbaanii fi ani tokko isaaniin jedhee. Definitely. Ayye. Dhageesseettamti? Maaliin tokko? Dhageesseettamti? Dhageen jira yaa. Takkatiin si gaafadha iyyee. Ishee kana daqiiqaa tokko naalaa jiran keessa. Daqiiqaa tokko. Fudhadhu. Tole. Amma asirratti kutaalee kana keessa Waaqayyoo fi Yesuus tokko kan jedhu Yohaannis tokko hanga 14 yoo dhatte jalqabatti sagalee ture sagalee Waaqayyoon bira ture sagalee chumti Waaqayyoon ture jedha Yesuus Kiristoosidha. Yohaannis 10:30 irraa yoo dhatte aniif abbaan tokko jedha Yesuus Kiristoos. Dhatte Yohaannis 8:58 yoo dhatte dhugumaan isinitti hima jedha. Ani Abrahaamiin durayyuu tureera jedha. Ila Yesuus Kiristoos maal jedhe seete Yohaannis 8:58 yoo dhatte dhugumaan isinitti hima. I very truly I will tell you I was exist before Abraham. Fakkeenyaaf Abrahaam utuun turii Yesuus Kiristoos tureera. Fakkeenyaaf ammas kan bira Qoloosiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 yoo dhatte I was before Abraham. I was in hiikoon qabu war hiikoon qabu san before Abraham was born I am. Fakkeenyaaf akkasitti jechuu dandeessa gara barbaadetti rakkoon qabu. Okay kanuma deebi'amma. Deeqaan tokko akka jedhu tokko jechuun tokko akka ta'een boqonnummaa 29 hin diidde. Ati ka 30 san abbaa fi ani tokko jedhee maaliin tokko ta'es garaan si gaafadha dhageettiin si dhufu deema dhageeffadhu. Okay abbaan koo inni isinitti ana kenne hunda boqonnaati. Kan biraa tokko itti si dabala. Mul'ata tokko 8 irratti maal jedhaa? Ani alfaa omeegaadha jedha. Ayye sanas hin beekan inni gasanis akkas kan jiru kan ture kan jiraatu ያለ የነበረና የሚኖር አምላክ ነው ኢየሱስ ለማክ ኦኬ አየ እንደሲ kana matar qabadde eje okay amma kana takka diga de ngam sila diga sumatu diga dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu rakkoon tokko jiru okay anaafi abbaan tokko jedheemi waan tokko ta'enis hin gaafadha ganaayi dura boqonnaan 29 akka gartee kana diiddu ni laalla okay akka diinne abbaan koo inni anatti isaan kanne eenyutu isatti isaan kanne abbaa Yesuus immoo akkasi abbaatu qaametti kannee jira jechuudha ofii kan qaametti kannee jira okay hundumaa irra guddaadha jedhe hundumaa irra guddaadha mi Yesuus irra guddaa miti eeganni kam Yesuus irra guddaa Yesuus caala moo caalu abbaan amma jecha tokko introduction isaa ammoo conclusion isaa fudhanna laa jechuun caala moo caaluun sin jedhe abbaan koo hundumaa irra guddaadha jedhe guddaa miti Yesuus irra boqonnaa bira abbaan na caaloo kan joon siifida abbaan na caala sirriidha ka takka jedhu kanaan diiga ka tokko jedhu kanaan diiga inni maalidha beektaa jedhe tokko naan jetti inni maalidha beektaa tansi dhufa inni maalidha beektaa nama amma Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos abbaan na caala kan inni jedhu la amma sila itti sifeera wal qixaanaan jette asitti amma kana jedha kanaan suufe boqonnaa 30 abbaanii fi ani tokko jedhu maaliin tokko kanarraan si dhufu maaliin tokko si deebisu kana deebii barbaadda miti naa deebisa afaan mara naa deebisa yoo dubbii waan jiru wangeela irraa dubbatte eeyyen sin jedha abbaanii fi ani tokko jedhe maaliin tokko baay'ee bareeda tokko irratti abbaaf Yesuus tokko kan ta'an they are divine sense wanti jedhamu jira fakkeenyaaf uumuu irratti Yohaannis tokko irratti sagalichi Waaqayyoon bira ture sagalichumtu Waaqayyoon sagalee sin gaafan waan sin jedhe abbaanii fi Yesuus maaliin tokko baay'ee gaarii na dhaggeeffadhu gaasiin deebisa uummata kanaa waan takka ta'anii ila tokkummaadhaan tokko uumuudhaan tokko sigalee namti aangoodhaan tokko Yesuus ni uuma sirriitti uuma malee quraana keessatti uumeera quraana keessatti siifin kan akka Yesuus hin uumne siifin kanna quraana keessatti uumeera ka quraana keessanii dhaggeeffadhu akkuma wangeelaatti wangeela yoo quraana dhugoomsee isin dhugoomsamaatu wangeela irraa akka Yesuus waa takka nuumin si kannu akka abbaan qofa waa uumu abbaan qofi akka waa uumu haa ta'u eeshi tole okay wangeela Qorintoos tokko isa duraadhaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 banadhu
Warra sirraa yoo qabdan nu dubbisaa mee bilbila kootu cufa. Anaa dubbisa. Niin dubbisa siif Qorinxoos isa duraa. Geeffadhu. Yesuus akka waa takka nuumin akka abbaan qofa. Phaawulos akka ati amantu kanan amanu. Qoy. Bana komputer irraa taatus Qorinxoos kottu kaa maali? Okay, baneen jira. Akkana jedha. Dubbisu? Nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira jedhe. Meeqaa jira jedhe? Tokkichaatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Eenyu tokkicha ka waan hunda uume? Abbaa isa waan hundumaa uume tole. Yesuus ka waan hunda uume. Itti naa kottu jedhi abbaa Sibil tufa. asirratti lakki abbaa isa waan hundumaa uume jedhamti. Siif niin fufa. Ilaa boqonnaa lama sadii kana booda illee hin dubbisa. Irratti deebi'a. Nuuf garuu Phaawulos akka jedhe nuuf garuu yaa sabaa dhagi'a. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichaa jira jedhe. Tokkichi isaan eenyu jedhe? Yesuus jedhe moo abba jedhe? Waaqayyo tokkicha abba ishee itti fufate. Tokkichi abbaadha moo Yesuus? Tokkichi lama adda addan ba'anii mi abbu maaliif adda addana jala yaa hime yaa goobazi Waaqayyoon tokkichi abbaadha moo Yesuus moo Hafuura Qulqulluu? Waaqayyo tokkichi abbaa ilma Hafuura Qulqulluudha. Kanatti amannaa maaf adda babaafta? Fidi ragaa kana kan dhammaan asirraa fidi ragaa akkas jedha. Bakka amma jalqabatti sagalee ture ila. No. Jalqabatti sagalee ture Yohaannis boqonnaa Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu kan jedhu. Yohaannis takka takkarra Yesuus sagalee fi wanta Hafuura Qulqulluun hin jiru. Fidi bakka Hafuura Qulqulluun jiru. Yohaannis kun Yesuus abbaanis na keessa anis keessa jira Hafuurri Qulqulluun eessa seene waan si gaafadhu amma abbaa Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilma Hafuura Qulqulluu sadeen tokko kan jedhu fidi peenxee amma siitaa kun gadi hin buusu. Baay'ee bareedaadha. Amma asirratti abbu ragaa kan kaa goobasii kiyya maal ta'a? Na dhaggeeffadhu kaayyotu waa ta'e walii